addunyaa kana gubbaa namni jiru waa hedduudha arga. Kan du'e immoo rabbii isaa qofa arga. Arraan tana iccitii dhokataa takkaa nam tokko irraan gahiin qabadhee isin hirde. Iccitiin san maali jechuun kan isaaniin oolanu. Iccitiin sunis seenaa nama kanaati. Seenaa nama kanaa isinitti yaa'e. Namni isin asirratti argitan kun ija ilma namaa yeroo ammaa addunyaa gubbaa jiru kan sooshaal miidiyaa fayyadamuus ta'ee kan hin fayyadamne hunda keessa jira. Namni isaa hin argin waan jiru natti hin fakkaatu. Eenyu jettanii yaaddu? Jalqaba yeroo isaa agartu Nabiyyallaa Isaa yookaan Iyyasuus Kiristoos akka sammuu keessa si dhufu shakkii hin qabu. Addunyaa kana gubbaa namoota amantii kiristaanaa hordofan biliyoona 2 cinaa jira. Hundi isaaniitu suuraa nama kanaa bataskaana keessa maxxansanii gabbaran. Namni kun Iyyasuus Kiristoosis miti. Eenyu jettanii yaaddan? Viidiyoo kana daawwachuun hanga dhumaatti na hordofaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan addunyaa kana gubbatti wanni uumamneef waan tokko qofa akka ta'e dagachuu hin qabnu. Innis boruu keenyaaf jiran har'aa miti. Namootaan addunyaa kana gubbatti waaqayyoolii tolfamoof sagadan keessaa tokko kiristaanummaadha. Iyyasuus Kiristoos waaqa, lakki ilma waaqaati. Abbaa, ilmaa fi hafuura qulqulluu jarri sadiin tokko warri ja'anis jiru. Hundumaafuu namni isaan gabbaran Iyyasuus Kiristoos jedhanii osoo Iyyasuus Kiristoos hin taane ilma namaa noormaal akka kiyyaa fi keetiiti. Suuraan isaan sagadaniif kun eenyu? Akkamitti waaqa suuraa kaasuu danda'an? Kan jedhu yoo ilaalle yeroon Isaa yookiin Iyyasuus jiraachaa ture waggaa 2000 dura akka ta'e shakkiin qabu. Kun musliimaa fi kiristaanaas waliin falmisiisu. Yoo akkas ta'e kaameeraan jaarraa 19ffaa dura hin jiru suuraa fi viidiyooleen isaa akkamiin waraabamere bataskaanota ortodoksii addunyaa irra jiran hunda keessatti maxxanfamee sagadamaa fi jira. Inni kun mana keessatti maxxanfatee rakkoo isaatiif furmaata barbaada haajaatti himata. Namni kun Biriyaan Diikoor jedhama. Lammii Biriitish. Bara 1979 bakka Iyyasuus Kiristoos aktara ta'ee dalage. Sababa bareedina fuula isaatirraa kan ka'e akka bakka Iyyasuus Kiristoos ta'ee filmii aktara ta'ee dalaguuf gaafiin dhiyaateef. Dhaabbata Campus Crusade for Christ jedhamu wajjin bara 1976. Karoorri filmii kanaa bara 1976 ta'us bara 1979 bakka Iyyasuus Kiristoos bu'ee dalage. Yaadaa fi hundeeffamni filmii kanaa macaafa qulqulluu addunyaa kana irratti facaasuuf hundeeffame. Namoota Iyyasuus Kiristoos ta'anii taatota dalagan filachuuf qorannoon dheeraan godhamee aktaraa hanga daayirektaraatti dogongorri uumamuu waan sodaataniif macaafni afaan biraatti hiikame hundi dogongora waan qabuuf macaafa afaan Giriikiin jiru irraa hiikamee akkuma afaan Giriikiin jirutti eegamee dalagame. Sagantaan guutuun sirnaan qophaa'uuf waggaa 2 fudhate. Tattaaffiin akka kitaaba irra jirutti agarsiisuudhaaf godhame. Qajeelcha filmii daayirektaroota gurguddaa addunyaa irratti dandeettii qaban qajeelfamaa fi viidiyoo akka sirriitti fakkeeffamuuf barbaaduudhaan daayirektara gurguddaa addunyaa irratti dandeettii qaban daayirektara 2 filuudhaan daayirektaroota Joon Kiriishii fi Peeter Iskiitiin filmiin kun akka dalagamu ta'e. Filmiin kun Israa'elii fi Morokkoo keessatti qophaa'e. Bakka Iyyasuus jireenya isaa keessatti jiraachuun dabarse qorachuudhaan lafoota Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti dalagame. Afrikaa keessaa Morokkoo yoo ta'u, Eeshiyaa keessaa biyya Falastiin tan amma Israa'el irra jirtu Naazireet, Yerusaalemii fi Galiilee bakka filmiin itti hojjetamedha. Dalagaan filmii kanaa baay'ataa fi humna namaas baay'ee soorate. Filmii kana hojjechuuf namoota 5,000 olii irratti hirmaachisanii hojjetan. Taatota dalagan akka Iyyasuus gooftatti fakkeessuuf akkasuma du'aa fi ka'umsa isaa fakkeeffamuuf namoota baay'ee waliin hojjetame. Filmiin kun dalagamuuf baay'ata doolaara Ameerikaa miliyoona 6 bite. Filmiin hanga kana jabinaan hojjetamee fi waan dhugaatti fakkeessan hin jiru. Galiin isa irraa argame doolaara Ameerikaa miliyoona 56 gurguramee jedhan akkanumaanuu guddaa miti. Sababni isaas dhaabbanni isa hojjete galii irraa fayyadamuu osoo hin taane wangeela barsiisuuf filmii fayyadamuu barbaade waan ta'eef jedhan daayirektaroonni. Afaan addunyaa kanaa 200 oliin hiikame. Addunyaa guutuu keessa facaasuuf itti fayyadaman. Biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti baay'ee daawwatame. Amantii babal'isuuf akkasuma akka amantii biraatti hin booji'amne amantii kiristaanaatiin jabaatanii jedhan. Biyya akka biyya teenyaa tana keessatti suuraa aktara kanaa akka namni dhaaba manaarraa gadi hin buusne yeroo hunda Biriyaan Diikoonitti rakkoo qaban himatanii fi sagada godhanii hambisan. Faranjii waa biyya teenya hin hambifne. Bataskaanota Itoophiyaa keessa jiru hunda suuraa Biriyaan Diikoonii kan keessaa dhabame hin qabu. Akka dhuunfaattis mana keessatti Biriyaan Diikoon hin hafne. Namoota kiristaanaa rakkoo isaaniitii fi tammaatii isaatis akka furuuf suuraa dura dhaabbatanii booyaa bulan.
Biriyaan Diikoon ofiifuu rakkoo jireenya isaa furuuf jedhee fiilmii keessatti hirmaate. Waan tokko siif godhuu hin danda'u. Agartanii ilma namaa hanga sobomaa jiru. Ajaa'ibaa barre. Biriyaan Diikoon yeroo TV irratti intervuu godhan ani kaniin dalage fiilmiidha dogongorarraa hawaasni ifeeguu qabanii je. Faranjiin ibsi gabbarsiisuu caalaa gowwummaan maaltu jirame itti yaadi addaan baafadhu. Iyyesuus yoo ta'es akkasuma waan tokko siif gochuu hin danda'u. Iyyesuus Kiristoos ilma namaati waan ta'eef. Obboleessoo yeroo tokko waan sammuun naman fudhanne sammuu ofitti hin dirqanii sammuu kee hin gowwoomsin. Meegaa fi saayikoloojii tokko si haa gaafadhu. Waaqni yoo kan suuraan fakkeeffamu ta'e isa san eenyu uume? Lammaffaa osoo Iyyesuus hin dhalatin dura eenyu addunyaa hoogganaa ture? Iyyesuus erga dhalate waggaa 2025 bara. Waaqni hin dhalatu Iyyesuus Kiristoos ni dhalate kan hin dhalanne gabbare dhaamsa obboleessa keetiiti. Waaqni yookaan hooggansi addunyaa kanaa isa yoo ta'e akkamitti loltuu Roomaatiin fannifama? Kun si yaachisu. Iyyesuus yeroo kadhattan akkana jedhaa kadhadhaa jaa macaafa qulqulluu keessatti. Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 9. Eegaa yommuu kadhattan yaa isa Waaqa irra jirtu abbaa keenya maqaan kee qulqulluu tahee haa eeggamu. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqa irratti akka ta'u akkasumas lafa irratti haa ta'uu jaa. Yeroo kadhattan akkana jedhaa kadhadhaa jaa. Dabalataan ammoo kitaaba Efesiyoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti akkana jedhaa gooftaan tokko amantiin tokko cuuphaan tokko jedhaa. Akkas jechuun Rabbii Iyyesuus kadhatu san tokkichuma san kadhadhaa jechuudha. Gooftaan tokko hogguu siin jee Rabbii Iyyesuus kadhatu san tokkichuma san kadhadhaa jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 3 hanga 5 irratti immoo waaqayyoota biraa anaa wajjin hin qabatinaa fakkii tolfame tokkollee hin tolchinaa isaan hin sagadinaa isa hin tajaajilinaa siin jedha. Fakkii kaaftee fakkiif sagaduun sanama tolchuun dhoorkaa ta'uu sitti mujjira. Ati immoo bataskaana keessatti itti jirta. Ergaa macaafaa faalleessitee. Itti dabaluunis akkana siin jedha Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 20 takka irratti ijoollee koo waaqayyoolii tolfamoo fi waaqayyoolii sobaa irraa of eeggadhaa jedha. Iyyesuus Kiristoos kan ofiifuu Waaqa kadhatu lammaffaa atis deebitee isumaa Waaqa ittee kadhatta. Ajaa'ibaa bara. Quraana qulqulluu keessatti Rabbii yeroo warra shirkii yookiin Waaqa tolfamoof sagadan dubbatu akkana siin jedha. Ayyushrikuuna maa laa yakhluqu shay'an wa hum yakhluquuna. Isaan wanta uumaa uumuu hin dandeenye Waaqaa gaditti kan ofii isaaniitiifuu uumaman Rabbii wajjin wal qixxeessuu jedha Rabbiin keenya subhaana wa ta'ala. Suuratul Ikhlaas suuraa 112ffaa aayat akka hanga 4 irratti qul huwallaahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jedhi inni Rabbii tokkicha Rabbii hirkoo waa hundaa ta'e kan hin dhalle kan hin dhalanne tokkolleen kan isaan fakkaatu isaaf hin jiru jedha Rabbii yeroo ifimu. Kanaaf mataa Rabbiin nu kanne kana akka itti yaannuu fi akkasumas waan gabbarruu fi dhiibnu itti addaan baafannuufi. Rabbiin akki jedhu jalla waalaa ani wantiin isin uumeef namaa fi jinnis akka na gabbartaniifi kaayyoon uumamneef isa kana. Kaayyoo keenya dagannee akka Rabbii keenyaa wajjin wal hin dhabne. Islaaminaan amantii qulqulluu maqaa tokkollee hin qabne koottuu baradhu dhaamsa obboleessa keetiiti. Duba obboleeyyan Islaamaa Rasuulli Rabbii nagayaa fi rahmanni irratti haa jiraatu akka jaan Sahih al-Bukhaarii hadiisa 2846 keessatti fawallaahi lan yahdii Allahu bika rajulan waahidan khayru laka min humuurin na'aami jaan. Rabbiin si fayyadamuudhaan nama tokko Islaaminatti qajeelchuudhaan mindaa gaala diimtuu caalu waan sadaqattu hunda irra guddaa caalaa siif kannaa jaan ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Itti dabaluunis akkana jedhan ergaan Rabbii Sahih Muslim hadiisa 2674 irratti man daa'a ilaa hudan kaana lahu min al-ajri mislu ajuura min tabaahu laa yanqusu min ajuurihim shay'aa ja. Namni garaa qajeelummaa nama waame mindaa nama sababaa isaatiin qajeelee hunda qabaa ja. Duba obboleessa kiyya sababaati viidiyoo tana sheer goote namni tokko yoo qajeele khayrii guddaa argachuu malta. Ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam nama gaala diimaa sadaqaterra nama tokko islaaminatti yaamee islaaminaa qabsiisee turra caalaa je. Saniif sababaati viidiyoo tana sheer gooteef namni hedduun qajeeluun mala. Khayrii tana wajji qooddadhuun dhaamsa obboleessa keetiiti. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti fi amaan.